haga biyyaatitti isin geessuu dandeenya. Inni jalqaba wanti isa wajjin dhufeef kanaaf iyyuun isiniin jedha. Akkasumatti hin geessamu. Bakka barbaadanitti isin qaqqabaa jechuudha isinii geeffama. Waa hedduutu isinirraa wanti biyya san jiru takkalleen ka hin jirre as hin jiru hundu. Hatta meeshaan jechuudha maashina kamuu waan ifaan hojjetamu ta'ee waan biraallee ta'ee jechuu ka biyya alaa ka biyya keessaa jedhaniitiin hin bitan jechuudha. Kumnuun baay'ate. Maaliif bichaan beeku namni kenna kuni bira tara bidiyyeen illee inshallah nin geenna gaafa tokko jechuudha. Ninnafu bi'idni. Isin aga dandameen laayikii بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا جرجرتو هردوفتوتا كنا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تفجلتمتو هردوفتوتا كنا بقي جراتم بقي ربي جراتي سيسا هنان إسنجي asii achillee jireenya gaarii guutuu keessa naa jiraachisu isiniin jecha egaa deebinee dhufnee jirra obboleeyyan kiyya viidiyoo biraatiin dachaanee jirra duraan gama turre wal afoo akkanattillee hin turre har'ammoo wal jirra alhamdulillah ija keessa wallaala akkasii walumaa galatti wajjin dhufnee jirra isiniin jedha isinillee viidiyoo kana like share gochuudhaan koomenti gochuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa. Warri maatii taatan immoo tuyyuu like share godha koomenti taasisan isiniin jedha waan hamilee namaa ta'u. Warri addisii taayanoo. Warri addisii taatan immoo maatii nuu tayaa. Isiniin koomenti share nuu godha. Okay. Kana isin gaafanne isin immoo tuyyuu saba bal'aa Oromoon isilaafuu kabadheetiif kun taata waan ta'eef isinirraan dhabnuun isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa gaafii isin na gaafattan isiniif deebisuuf haga humnaatiin jechuudha dhufee jira. Kophaa kiyya osoo hin taane jechuudha. Isa faana deebisuudhaaf viidiyoo dheengadda gadhiis irratti gariin keessan jechuudha. Waa'ee meeshaa jechuudha. Asitti yoo bitan immoo biyyatti yoo bitan irra wayyaa jettan jechuudha. Guutumaan guututti ani isin deebisuu osoo hin taane anillee nama biyya namaati kaleessa tana gale waan ta'eef ufumaa keessan irreega hojjedha. Amma asitti kanaan yoo bite kanaan immoo tuyyuu yoo fe'e kiiloo haga fe'amuun illee hin beektan isinirraa jechuu eegas gaafa biyya kanatti gabbu'ee waan kafalanii achi baasan akkasuma waan kafalanii immoo gara biyya oofan jechuudha. Hirreega hojjedhaati yoo sun irra bareeda ta'e achuma bitadhaa yommuu asitti irra gaariidha jettan waciin nurraa hafa waa hedduutu isinirraa hafa. Wanti biyya san jiru tokkolleen ka as hin jirre hin jiru. Hatta meeshaan jechuudha maashina kamuu waan ifaan hojjetamu ta'ee waan biraallee ta'ee jechuu ka biyya alaa ka biyya keessaa jedhaniitiin hin bitan jechuudha. Gurguranii isin immoo tuyyuu jechuudha meeshaa turkii ta'ee meeshaa biyya biraa ta'ee achitti illee irra caalaan kenna chaayinaa binnaa jechuudha baay'inaan nuti war'aniin akka kiyyatti. Xalabuu ture jechuudha wantoota xalabuu wanni dhufe hundi isaatu jechuudha chaayinamaa kanaafi ani yoo isinitti tole yaada kiyya qofa osoo hin taane yaada namoota illee laaltanii jechuudha akkasuma baasii fi bu'aa fi miidhaa irraa argattan laaltanii osoo biyyumatti bitattanii irra dasna jedhan isiniin jedha. Kanatti aansee deebiin keessan kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota kiyya yoonin as wayyaa guutumaan guututti jedhe nama mootu yoo jechuudha akka isinii bituufan jedhe faana fakkeessa waan ta'eef murteessan isinii jechuu fedhe. Fedhii keessanii fedhii uummataati. Fedhii keessantu murteessaa jechuudha. Asitti barbitattanii achi fidattanii galchitanii suni fedhii keessanii jechuudha nu yaada jiru isinii ibsuudha malee dirqama asitti bitadhaa achitti hin bitatina jechuu kenna miti akkas akka hin seene. Mashallah dhugaadha Allah fedhii isaaniitti murteessaadha. Kanatti aansinee immoo jechuudha nuti lakkoofsa kennallee finnee lakkoofsa kenna maxxansuudhaaf warroota fedhii keessan tahe jechuudha. Waan kamiyyuu yoo ajajjettan arabiyaa majlisii tahee soofaa tahee firaasha tahee jechuudha. Wantoota biraallee wantoota akka jechuudha biffee qumsaatiin waan garaagaraa yoo ajajjettan jechuudha aga biyyaatitti isinii geessuu dandeenya. Inni jalqaba wanti isa wajjin dhufeef kanaaf iyyuun isiniin jedha. Akkasumatti hin geessamu. Bakka barbaadanitti isin qaqqabaa jechuudha
isinii geeffama. Yoo ka tursiifachuu barbaadanillee yoo jiraattan amma ta'e isinii tursiifna duniyaa kanarraa yoo aga turru hin beeynu haga rabbiin nu tursiise isiniif tursiifnaa isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon guyyaa har'aa jechuudha. Anillee erga galee kallattiin achi bahee mul'achuu dhiisee jira. In sodaadha seetanii kaameraa kan isin akkamii? Ani xiqqoo sodaachuuf ta'a. Garuu maamaa jiru tadaffaraatuma jira gitti maa. Akkasii akka hamilee nutti gootan abdii qabnan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Namu waa hundaayyuu suutuma barata. Nifaa kana diraan sodaachuu ture wallaa yeroo jalqaba ilaa ammaayyuu jechuudha. Guma galee kanaayyuu fotooyis waan akkasillee baay'inaan waan hin fayyadamneef kaameraa akkasii walumaa galatti viidiyoo kenna laayik sheer godhaa. Warri maatii nuun ta'in immoo maatii nuu tayaa. Komentii godhaa, sheerii godhaa, nu jajjabeessaa, nu bira dhaabbadhaa, nu guddisaa isiniin jedhu. Inshallah kanama guddisu rabbumaa rabbi nu waa guddisu eega rabbiitii wal qabna. Sababa tamtaa jechuudha. Waa dhugaa wallahi sababa nu tayaan isiniin jenna. Lakkoofsi kenna. 9 53 38 38 7 41 7 barreeffama illee isinii kenna jechuudha. Irra deebi'uudhaan 9 53 38 7 41 kanaan nu argachuu dandeettanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wanti biraa maaltu jira viidiyoowwan immoo tiyyuu jechuudha waan barbaadan isintu ergataa jechuudha. Amma danda'amaa ta'in viidiyoos hojjedhuutii kana gaafadhu erginaan jettanii jirtanii haga danda'amaa ta'in hojjedha. Garuu isin immoo sarchii gootanii jechuudha. Bakka kamittuu Facebook irra ta'ee gara biraatti irrallee ta'ee jechuudha in argattan. YouTube irrallee kafeetan argattan jechuudha. Warroota afaan Oromootiin hojjetu tahee warroota afaan Amaariffaatiin hojjetu jala seentanii tahee sanii miti yoo jettan immoo googiliyyuu jala seentanii ni argattan jechuudha waan barbaadan. Akkasii ani immoo amma danda'amaa ta'e inni hojjedhaa isiniin jedha. Maaliif biyya kana keessatti tokkoffaa sodaa silkiitifuu namni bakka addabaabaayii keessatti ol qabee hin waraabu sanirrallee yoo tareemmootiyyuu wanni biraa maali? Kan bakka waa bitanii gurguranitti hayyama isaanii malee waraabuu hin dandeettan. Akkasii miti? Akkasii kanaafi amma danda'ama ta'e tokkoon isin yoo argitan garuu mootiyyuu namni waa bitu yooniin waa irraa bitanii nama abbicha san haasofsiisan jechuudha. Itti himanii waraaban uummata akka rakkoo. Kun qabu isinii waraabna waa gadandameen isinii waraabna waa isin barbaadan waraabnee gad isinii dhiifnaa. Hayyee taatee isiniin jedha kaanillee lafaafillee haarawaa waan ta'eef kanaafi akkas isiniin jedha hordoftoota kennaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Tika rabbii keessa nuu tura. Viidiyoo kana immoo akka hamileen nun cabne jechuudha. Laayikii ba'anii meeqa argatu qabu? Kumnuun baay'ate. Maaliifii bichaan beeku namni kenna kuni bira tara bidiyoon illee inshallah nin geenna gaafa tokko jechuudha. Nin nafu isin aga dandameen laayikii nu godhaa. Comment illee yaada keessan nuu kenna. Wanni biraa maanniree sheer illee yoo isinitti tole. Godhaa. Isinin jenna. Maatiin mootiyyuu akkas inshallah inni biraan mootiyyuu jechuudha. Commentii waan nu gammachiisu qofa osoo hin taane ilmi namaa kamuu hanqina hin dhabu. Hanqina keenya san jechuudha akka sirreeffannuu fi dudduuba keenyan dubbatina kallatti manuun jedha. Warri dandeettan keessan nu gorsaa keessanis yoo dadhabdan achirrattis barreessitan qeeqa keessan nuti ni fudhanna. Gorsa keessanillee ni fudhanna. Aga dandeenyen hojiirra oolchinaa siniin jedha. Kana daran isinirratti hin dheeressinu. Asumaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika rabbi keessa nu tura. Ciao.